Na jabaadhu akka qomee keetti yookaan akka boodii isa wayyaa kee jalaatti uffattutti aan obboleessi kee si faana jira. Akka kafana kee isarra keessatti ilmaan islaamaa guutuun si duukaa jiru jabaadhu. Nagaa koo si faana jiraatu. Wayyee yenee waddi. Akkamiin nuftu. Naannufa fiqirii koo akkamati. Arramo, asalamo, wasalamo. Nagaa. Nagaa koo. Wasiila koo. Warra kaloo dhime. Nagisho. Mucaa isaati dubbisuun barbaade ture. Nagaa. Aha. Abdusalaam. Abdusalaam lakka maqaansa. Hin buuteerra. Okay. Daandiirra deemu ta'uu danda'a. Makiinaa keessa jiru fakkaataani. Bakka yaadi jiru kanadha. Eebbifamaa. Ijoollee kiristaanaa akka lubbuu koottanis hin jaalladha. Ijoolleen islaamaa akka lubbuu koottanis hin jaalladha. Onnee koo keessatti jaalala walqixaa qabdu. Eebbifamaa. Maal jedhaa jira beekaanii qarshii sheerii argatte fakkaataa'edha. Islaamummaa keessa qarshii barbaacha dhaxxatu hin taane jaalala barbaacha dhaxxa. Kana beeki jiraadhu. An dhugaan dubbadhaan hin dubbachiisiina. Islaamummaa keessa qarshii jiratu hin taane tokkummaaf jaalalatu jira. Qarshii isin yuuseetii gurgurtanii quufne immoo islaamummaa keessaa qarshiin namaa kennama. Dhugaan ka gabbaramu. Allah malee akka hin jirre. Allah malee akka hin jirre. Allah malee akka. Ragaanan baya. Nabi Muhammadis ergamaa dhugaa fi dhumaa ta'uu isaanii keessa kiyyaan amanee arraba kiyyaan ragaa ba'eera. Isaanis yookaan Yesuus ergamaa Rabbii fi gabricha Rabbii malee waaqa akka hin taanee fi aangoo waaqummaa akka hin qabne keessa kiyyaan amanee arraba kiyyaan ragaa ba'eera. Maashaallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Rabbi ragaa si yaadaafu Rabbi si ajabeessu. Itti maramaa sirriitti jiru akka jedhi kun walitti maramaa jiran sanatti itti maramaa sirriitti. Agarsiisu walitti maramaa jiran laal. يا سلام لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تفضل. أنت عرفت المزيف الزائر؟ نعم عرفت. نعم عرفت. طيب. أنا كنت مشغولة يعني بالنظر إليه. ممكن في بشرى؟ ممكن يعني ما ندري ما يفعل الله سبحانه وتعالى كل يوم. يا رب بشرنا يا رب بشرنا يا رب يا رب بشرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نعم والله نعم. وبوليس كينيا بقى جمدي ما شاء الله بقى ربين قرا إسلام ما تسيفيدي جبادو إرتي إمي amantaa haaraa qabatte osoo hin taane amantaa rabbiin dhala namaa hunda irratti uume amantii sanitti achi deebite kan irratti dhalatte sanatti achi deebite kan muka waaqessuun laga waaqessuun keessan jirre rabbii subhaanahu wa ta'aalaa dachi firaasha nuu godhee afata nuu godhee rooba samiidhaan nuu roobsee laggeen akkasitti laga keessa yaasee rabbiin quraana isaa keessatti gaafa dubbatu mee naa'imaa jedhii yaa nabiyyii kan koo Muhammad إن أصبح ماؤكم غورا بشان كن كان يسين الرأوبافة كان يسين ندن الراميجة كن يوني دتشي كيسا قد اللي ميجد قد اللي تيجد
فمن يأتيكم بماء معين واقعي يوم كان ربين كان برا كان بشان برقاتين سنين أفجراي جرى ربي سبحانه وتعالى كنافو بوليسا كينيا واقفتان واقعيون يوم كان أوما توكيشن بيك غرو هكا أوما توكيشا كانا ملو سريت نبني سيغالي مالف جنان أوما كانت إيسيتو أجاجا أوما كانت إيسيتو أجاجا أوفيساتي يوكان موكا يادا ساتين واقعيون كانت غلطون فدا كاستنا كان غودا يادا بتا ساتين أديم غرو ربين أجاجا سا إرغتي جرا كرا نبيوتا سا كرا إرغمتو سا إرغتي جرا أجاجا سنان أجاجا ربي سنا يوديم نيو ملكوفنا كنافو ربي سبحانه وتعالى بوتاتي واقفمو أكتي واقفمو نوتي هميتين جرا كراني نو أجاجا سنا ربي كينيا واقسنا وبوليسا كينيا جبادو وهند جالا مبرنوتاتي جبادو برادو وان إسلام ما كان برادو dargaggoota si bukkee jiran yookaan obboloota keenya si bukkee jiran irraa waan islaamummaa baradhu rabbiin si haa jabeessu rabbiin istiqaamaa siifaa kennu waan dhabde hunda rabbi siifaa kennu hunda keenya warra daandii dhugaarra jiraatee gaafa qophaa keenya mudhannee qabrii ciisnu laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah fudhatee jecha dhugaa kanaan warra qabrii seenu rabbi nu haa taasisuuti jabaadhuu si gammannee jirra atillee inshaallah ofii keetii gadi dhaabbattee barattee namoota akka keetii gara islaamummaatti affeeruu danda'u qabda rabbi siif laaffisuuti akkasii jajjabaadha barakallahu fiikum كان ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيك حبيبي جزاك الله خيرا ايه بسيني علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله Qabbalee keenya baga rabbi si gammachiise baga rabbiin amantaa dhugaa amantaa jalqabaati irratti dhalattee faamiliin kee irraa si jijjiiranitti baga rabbi nagayaan si fide inshallah rabbi irra gassi dhaabee warra irra jiraatee irrumatti duu rabbi si haa taasisu inshallah islaamummaatti eega dhufte immoo waa hedduu siin ja'ama namoonni illee sitti dhufee keessaa islaamummaan tun karaa sirriitii miti karaa haqaatii miti maaliif qabattaa maal jaani namoonni adda addaa sirratti duuluu danda'u. Inshallah ti rabbiin si mokkoruu danda'u tole waan garaagaraatiin mokkora garaagaraatiin saahibbootaan kee kaduraan si jaalatu illee si jibbuu danda'u akkasuma faamiliin keetii illee si jibbuu danda'u inshallah kana hundammoo obsaan dabarsuu danda'u qabda inshallah rabbi siif haa laaffisu eegatti dhufte immoo ijoolleen keenya si bira jira maammiin faan illee si barsuu danda'ani inshallah barumsa amantaa islaamaa barachuudhaaf yaali inshallah rabbiin warra irra jiraatee irratti rabbiin nuuf haa taasisu. ربي رجع سيارة بسنجا أنا جواب سيرون دبّر كذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أبدي أجمعنا فولو لينو أقول أني مني ما فولو نمونغوني سا. أي اللولين سيقولني أبشر اللولين. أي وري مسلمة جرتشاجر تاني أبليسي كينيا مسلمة إني أبان تيك توكيرا nama kiristaanaa nama waaqeffataatu bira jira nama waaqeffataatu kan amma shaadaa qabate abbaan tiktokii immoo musliimadha eeyyan akkuma isin jettanii abbaa tiktokiitii miti namni shaadaa qabate akkasi beekaashi eewa baarakallahu fiikum akkas fooloo godhaani obboleeyyan keenya balleessi keenya kun yeroo deddeebi'ee yeroo garaagaraatitti namni nama sababaa isaatiin namni baay'een gara islaamummaa dhufaa jira foolaa godhaani jajjabeessaa. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا جميعا ايه ايش عائشة كان جت كان شادا جت ريفوسون ميري سجرتي جو ما كمل تيمتي دي ساجو وبلتي كينيا نمني شادا نبرج رجتسون أما إرادة ببرس تك برس قالشو ولا اللي يجون نبني إيش إنجلشنا إرجع داني مه عائشة وعليكم السلام ورحمة الله جري منزل كم نقول إذا جري بكم يعني سادي إنسانني سادي أمم بان لا لعلهم يعني على المنادرة نعم لعل الرجل يريد أن يقف بين أيديهم يعني أن يحاول بالحجة يا ربي
الله يركون teknolojia. تكنولوجيا وانا كلام امريكان ودي لي أشهد جري برنامج كذا والله أشهد واسي جايبه عبدي والله يعني لو يعني حضرت يعني مشافهة بين يديك يعني مع الذين يرجسون ويدنسون على هذا التيك توك فإنهم لا يستطيعون التكلم يعني إذا واجهوك وجها بوجه. يبولون يا شيخ والله أنا يعني نحن تكلمنا مرارا يعني مع الباستريين فإنهم يعددون الأعذار يعني أنا أذهب وأنا أعلم وأنا أذهب إلى شرطي ويقول هكذا أنا أتكلم يا شيخ ما والله نعم نحن نقول لهم لا نتكلم معكم إلا بحضرة أولادكم من البنتيين ومن المسلمين نقول لهم فإنهم يقولون نتكلم يعني معا نحن ثلاثة يعني يكفي. يا شيخ يبولون على السروال ولا يستنجون منه. والله يقولون ليس الأمر كما يعني كما على التيك توك. نعم نعرف والله فإنه يا شيخ فإنهم لا يستنجون من البول ولا يستنجون من الجنابة يعني والله ما يا يفرزون الشعر و يعني يتطيبون بشيء ويلبسون يعني شيئا من الثياب والداخل منجس. نعم والله. ثم بعد ذلك يجيئون يعني عندما حضروا يبدأون يعني أنا كنت أعمل في كذا في النصارى أنا كنت أعمل في كذا عملي كذا وعلمي كذا يقولون. عندما تبدأ بالسؤال يقول يعني أنا مشغول والله أنا مشغول أنا أحبكم جدا أخلاقكم جميل يعني نتداول يعني الرقم ونتكلم في يوم أخرى ويملطون. والله ويملطون والله يملطون يعني أخلاقك جميل أنت رجل جميل يقولون عندما يحضرون يبدأون. jechuun maal jechuudha siin jedhe deebii kana yoo deebiste sirri sii galta sirri sii gala itti fuuf. Okay. Ani amma kana utuu isin hin deebiseen ani waan ani itti fufuun qabu dhaggeeffadhu waan tokkoon sii kaasa. Bakka kanatti waan macaafarraa waan tokkoon beektu jechuudha kaa kana jechuudha. Qoy rakkoon qabu beeku dhiisuu kun argita rakkoon qabu. Sunnaan Ibn Majah 7:6 gubbaarratti gaalonni sheexanarraa uumamanii jedha. Akkuma kana hadiisa Bukaarii 56:86 gubbaarratti fincaan gaalotaa akka mediisiniitti yookaan immoo akka qorichaatti gargaaramaa jedha. Maal akkamitti ilaalta kana kaawwal? Yaa abboo kana hundaan haasoftaate ati macaafa kan kee maal sodaattasa? Rakkoon qabu ani macaafa koon sodaanne san si gaafadhe kan keessa macaafa kan kee keessa bu'umaa sodaatte macaafni kan kee madaa jaldeessaa qabamu ati nan tuqinaa jechuu jirtaa bara. Macaafa kan kee irra wajjin haasofnaa wajjin haasawisiin jechuu jiraan. Macaafa kan kee kaateetiin lakki nan tuqinaa ani madaa qabaa ani rakkoo qabaa yoo na tuttuuxan ani boohaa yoo na tuttuuxan ani gufadhaa yoo na tuttuuxan ani nama deessaa na dhiigsaa jechuu jirtaa bara. Macaafa keessa bu'iitti na wajjin haasawii macaafa tasaati na wajjin haasawii beekaa wanni irratti haasawuu jiru waan amantiiti lamaan wal bira qabnee haasawuu. Siyaasa dubbatin quraanni siyaasa ta'e siyaasa dubbatte quraanuma siyaasa me kana siyaasa. Akkas goona awwal. Ejoo maal anatu balleesse wadatu balleesse jira. Ana mana wajjin haasawii macaafaa fi quraanara walumaan haasofnaa siin jechuu jira ati kiyya na jalaan tuqinaa jechuu jirtaa bara. Ani tuqee siin jedhe ki. Ani amma dhumaatti si jinanaasaa rakkoon qabu garuu sammaa walitti naafroon. Hayyee tole. Ka meedisiiniidhaatti deebina. Ka meedisiiniidhaa warra meedisiiniidhaa irraatti deebina. Akkis siin jedhe ammaa kana. Ilmaan seexanaa jechuun maal jechuudha siin jedhe. Seexana dhalchee jechuudha. Ani akkana siin hin jenne. Macaafa qulqulluu keessatti ilmaan seexanaa kan jedhaman warra fedha waaqayyoo yaada waaqayyoo nala jiraatan. Dubbadhu ka maaltu si diberee amma ana kan siin jenne jechuu jirta. Qoyka bittaa seexanaa jala warra jiraatanidha.
Seexana dhalchee jechuudha. Seexanatu dhalchee jechuu miti. Garuu hadiisa kana lamaa walitti naaf roomsiitii naa deebisin siin deebisaan guutuu godhe. Sagaleen kiyya jira jamaa. Muka isaatu bade. Jira nagaama. Hadiisa kana lamaa walitti roomsii naa deebisii an siin deebisaa guutuu godhe. Jira ustaas. Duulaan man dhaga'uu didee malee jira. Maal godhee dhaga'uu didee Ahimad? Maasitti maa jiru miti kunoo ilmaan seexanaa jechuun seexanatu uume jechuudha. Seexanatu dhalchee jechuudha isin jechaa jiru miti gurri keenya. Gaaffiin koo sana Ahimad. Ani gaaffiin gaafataa jira. Tokkoffaa hadiisni bakka tokkotti gaalonni sheexanarraa uumaman jedha. Bakka kan biraatti immoo fincaan gaalotaa akka mediisiniitti fayyadamaa jedha. Akki jedheenani tayyib gaalli seexanarraa uumame jechuun maal akka ta'e siif himanii jiran. Ijoolleen simtee jirti sanaan xumurree jirra. Ati kan kee deebise achirratti ijjanneetiin dhaabbannee haasofna. Ilmaan seexanaa jechuun maal jechuudha? Siin jedhee si gaafadhaan. Seexana uume jechuudha. Seexanatu dhalfate jechuudha. Seexanni haadha warraa qaba. Seexanatu dhalche jechuudha. Yahudota. Duula. Awwalee asii deebisee min nageenye ta'a malee. Hin nageenyaani sagaleetu na jalaa kute maal jette? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isin kan abbaa isa tokkooti kan seexanaati jechaa ture namootaan. Haa ta'utii maaliif akkanatti? Abbaan keessan seexana jechuun maal jechuudha? Abbaan keessan seexana jechuun fedha waaqayyootiif hin bitamne. Jarreen kun waaqayyoof hin abboomamne. Kanaaf waan seexanni hojjetu nama ajjeesu jibbu. Eessa fidde ati ilmaan seexana abbaan keessan seexana jedheeni ati eessa fidde hiika kana? Eessarraa fidde? Maal kan jedhu? Abbaan keessan seexana jechuu jira Yesuus. Abbaa jechuun kan nama dhalchu jechuudha. Seexanatu isin dhalche jechuudha akka mul'atutti. Akkasitti hiikuu jirtaa miti reeti qaxxita naa hiikaa jetteemi. Ati amma akka jettetti abbaan keessan seexana jedheen. Dubbisii siin jedha achumarraa waan inni gocha seexanaa waan isaan hojjetaniif. Si dubbisu? Maal gocha seexanaadha ijoollee sitti himanii turan hin fudhadhu jettee bara. Hin fudhadhu jettee amma muumama didde san itti galuu jirta dirqamaan. Laal. Abbaan isin abbaa tokkooti isa seexanaan ilmaan seexanaadha wagguu jedhu. Seexanni fuudhee dhalchee jechuudha bara. Akka mul'innate akkana yoo deemte qaxxitaa yoo deemte jechuudha. Awwalee akkana akka wal geeffachaa sobna suuta jennee nariifannu. Ani lafa inni itti akkana jedhe sii fideen maaliif akka inni jedhe sachumarraan sii laadha. Eessayyuu naqu. Atis immoo inni dhaqiniiti bakka isaan dubbise. Yaadota kana walitti naaf firoomsi. Yaadota nama siin jedhe kana. Maasitu firoomsa itti dubbadhu ati macaafni kan keeti itti fufu. Ilaa dhaggeeffadhu sitti siin dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8:44 akkana jedha. Isin kan abbaa isa tokkoo kan seexanaati jedha. Maaliif akkanatti immoo dhaggeeffadhu. Kajeellaa hamaa isa kan abbaa keessanis gochuu hin feetu jedha. Jalqabumaa jalqabee inni sun nama ajjeesaa ture jedha. Dhugaan isa keessa waan hin jirreef inni dhugaan irra hin dhaabbanne inni sobaadha abbaa sobaatis jedha. Kanaaf yommuu sobu isa garaa isaa keessa jiru hin dubbataa jedha. Kanaaf isaan kun ilmaan seexanaa kan isaan jedhamaniif gochoota kanarra dhaabateeti kan inni ittiin jedhe. Maalirra dhaabateeti goraadisni kan inni jedhe. Ilmaan seexanaati isin ilmaan seexanaati jedhee seexanni abbaa keessanii jedheen. Aganumaami abbaan keessan akkana hojjeta isinillee akkana hojjettanii jedhee. Lakki akkasiin jennee seexana isin dhalche jechuudha. Lakki akkas jechuu miti isin jennee maal akka beekan waan biraa siin goone bar. Hiikaati hiikteen hiikaati fiddeen si hiikeam akkuma ati jetteen. Ati amma yoo falmiidhaaf ta'e malee macaafni akkanan jedhuu jedhee waan inni jedhaa jiru si dubbisaan jira. Tokko. Maal jettee dubbiste abbaan keessan kana abbaan keessan seexana seexanni akkana hojjetaa isinillee akkana hojjetanii jedha macaafni. Waan biraa maal dubbata? Maaliif akka inni jedhe dhageessettamini? Maaliif wayituun jenne dhageettiin jira waan inni jedhaa jiru abbaan keessan kana hojjeta isinillee akkana hojjetan jedhe. Abbaa keessanitti baatan jedhe. Abbaa keessanitti baatanii jedheen malee waan tokko waan biraadhaan ibsine. Lakki dhaggeeffadhu abbaa keessanitti baatanii miti. Kajeella hamaa isa kan abbaa keessanis gochuu hin feetu jedha. Jalqabumaa jalqabee inni sun nama abbaa keessanii baatan jechuun loqoda keenyatti bar waan abbaan keessan hojjetu akkuma inni hojjetu hojjettan abbaa keessan fakkaatanii jechuudha.
Abbaan jaraa immoo seexana. Inni dhalche seexana dhalchee jechuudha akka hiikaa jirtutti. Hiika bareedaadha kun. Kootu dhaggeeffadhu. Isa kana sirrii guutuu godheen sii kan rakkoon qabu macaafichumaan. Kunoo lakkoofsa 39 irraa kaasee abbaan keenya seexana ati amma ati jabaadha mee hiiki jecha kana yoo hiikte ati jabaadha dhugumaan jabaadha. Tayyib itti fufi. Ani hiikan si hiikamini macaafan si dubbisaa jira malee dhaggeeffadhate laa. Yihuudoonni abbaan keenya Abrahaam jedhanii deebisaniif jedha. Dhaggeeffadhu. Okay. Abbaan keenya Abrahaam jedhanii deebisaniif jedha. Yesus garuu deebisee ijoollee Abrahaam utuu taatanii hojii Abrahaam hojjete hin hojjettu turtanii jedha. Maaliifi hojiidha. Kan inni itti dubbataa jiru waa'ee hojiiti malee waa'ee eenyummaa sanaa miti jechuudha. Yookaan irraa dhalachuu fi irraa dhalachuu dhiisuu miti. Maali isin ijoollee Abrahaamii miti jedhee miti geesse kanuma. Waa'ee hojii sanaati dhaggeeffadhu kaa. Utuu ijoollee Abrahaam taatanii waan Abrahaam hojjetu turtanii jedhe. Waa'ee hojii moo waa'ee hojii miti kan inni dubbataa jiru. Waan hojiiti maal abbaa keessanii baatan jee abbaa waan abbaan keessan hojjetu hojjettan jechuun ni jira kanuma. Abbaan keessan kan isin dhalfate seexana waan hojiiti. Qoykaa. Hojjettan jechuun ni jira kanuma. Waa'ee dhalchuun dubbanne. Kan isin dhalfate hiika ofii isaatii fi wajjin rakkate. Ani bara kana hunda wanni akkana si godhee beektee wanni akkana si rakkiseef yaa goobajii kee waan ati jettu kana wallaahi. Wagguu macaafa kan keetii akka gootee micciirtee mismaara 12 mismaara 15 itti dhooftee nama hubachiisuudhaaf yaalta. Wagguu ammoo hadiisarraa ijoolleen si fidanii quraana ragaa si fidanii akkana jechuudha gaafa siin jedhan wanta kun hubatu. Rakkoon kan keessa kana. Awwalee qoyimee dhaggeeffadhu maal taate ati nama maalee warra kaan irra fooyyee qabda taragaaggaanii haasofnaa qoyatti dhaggeeffadhu. Aniin siin akka nama guddaattan si ilaala. Kanaafi taragaaggaanii haasofna. Nama guddaa miti dargaggeessa. Waan quraanni jedhu waan hadiisni jedhu waliin haasofna waan macaafni jedhu immoo waliin haasofna. Dhaggeeffadhu. So kanaafi maal jettaati akka keetti hadiisni kunii gaalli seexanarraa uumamee jedha. Bakka kan biraatti immoo fincaan gaalaa immoo akka qorichaatti dhugaayii jedha. Maal jettaati akka keetti? Ayyee gaariidha. Fincaan gaalaa akka qorichaatti dhugaa kan jedhe isa sanii itti deebina. Eessatti akka jedhellee itti deebina. Kan duraa irratti fa'innaa khuliqat mina shayaaxiin kan jedhu waa'ee salaataa irratti Ahmad si ibseetiin ture. Si dhageeffachaa ture jala taa'ee dhageesse. Waa'ee salaataa irratti Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam bakka shanittiin salaatiin ajajanii dhoowwan. San keessa fakkeenya bakka manni fincaanii uumama kanneen bakka jiru ammas dabalataanii bakka manni fincaaniidhaa jiru dabalataan ammoo bakka gaalli ciiftuu jedhan. Sigaltee bakka ammas karaa irratti illee salaatinaa jedhan. Qabrii keessatti bakka iddoo maqaabirii yookaan ammoo bakka namni itti awwaalamutti hin salaatinaa jedhan. Tamaam. Bakka ammas ammoo mazbalaa yookaan ammoo bakka qoshaashaan itti darbamutti illee salaatinaa jedhan. Kana hunda erga jedhaniin booda kashaayaxiina sheexaanaa kana waan gaalaa kana wal qabateeti bakka gaalli ciiftutti hin salaatinaa fa'innahaa khuliqat mina shayaaxiin. Isin sheexaanarraa uumamtee gaafa jedhanii wanni isaan jedhaa jiranii sheexaanarraa uumamtee jechuun akhlaaqni isin qabdu haalli isin qabdu sheexaanaa jechuudha. Akhlaaqa sheexaanaati haala sheexaanaati. Sheexaana jechuun islaamummaa keessatti quraana keessa dhaqiitti ilaali. Sheexaana jechuun uumama kophaatti sheexaana jedhamee uumame tokkollee hin jiru. Sheexaana wanni jedhamee kophaatti uumame wayiidha hin jiru. Rabbiin kophaatti sheexaana jedhamee zarii wayiidhaa kan uume hin qabu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Sigaltee zarii wayiidhaa waan wal horu wayii ka sheexaana jedhamee jiru wayiidha hin jiru quraana keessa dhaqiitti ilaali. Shayaaxiin al-insi wal jinnii jedha. Sheexaana namaatii fi jinniidhaa jedha. Namarraa sheexaana kan jedhamu sun ilmuma namaati. Ilmu aadamiin sheexaana jedhama. Beeladaan sheexaana jedha. Fakkeenya Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam sareen gurraachi sheexaana jedhan. Nama rifachiisa waan ta'eef. Osoo hin beekin dukkana keessa nama bira gaa waan ta'eef sheexaana jedhan. Dubartiin fakkeenya dubartiin nama jalliftu qaama ofii mul'ifteetiin deemtu wayita garagaltu suuraa sheexaanaatti namatti wayita as garagaltu suuraa sheexaanaadha qabdi wayita achi garagaltullee suuraa sheexaanaa qabdi jedhan. Nama jallifti waan ta'eef namni ilaala waan ta'eef tamaam akkana jechuun sheexaanni waan uumamaan kophatti jiru wayiidhaatii miti. Sheexaana jechuun namummaa waan hamaa dalagu wayiitiin jedhama. Waan hin taane kan dalagu jechuudha. Kanaafi waan gaalli sheexaanarraa uumamte jechuun akkuma quraana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala khuliqal Tap godhanii barakallahu fiikum yaa jamaa. Tap godhaa sagalee isaanii qabeeyyaa.
Taphaabiin ganaa 40 jira. Mee kuma dhibbaan gaa barakallahu fiikum. Takkaaf guddisanii. Takkaaf guddisa. Taap godha. Tole awwaleen nan barbaada yoo hin deemne ta'e. Qoy. Nufu. Qoy. Nan eega. Obsi. Taap godha ishee. Namni baay'atuuni manni rakkisaa deeman ajajamu. Waan ta'eef taaphaabiin السلام عليكم ديبي جرا أولي ديبي تاني توم ميسا كالكيسا السلام عليكم أولي وعليكم السلام ورحمة الله ديبي تاني توتساس اوكي تمام ايوه وسنمت نرتب البلوس وانا جدا جرو اي قران كان دبته سسني دا نبي ربي عليه الصلاه والسلام كان جدن اسا كان هذا خلق الانسان من عجل جتون نمني جرجر سوره اممي جتوني نمني جرجر سو وان جدم ويتي جرا وان سن را اممي سنتو الفتي جتو دامي يو كان جرجر سوره ربي اممي دامي نمني بيرا اممي بشان را اممي اكل جتو عمل جرجر انسان في كيس قبا جتو عمل جرجر ساوف كيسا قبا جيتشو قرآن باكساني سيادو بساني وبربادة أفان أرومو تنباسا في دو بسا بيقولك الإنسان من عجل كجرو ساني لكي كوي قرآن ميت وانو مت دبت تراني وانا انقلتو جرا شيطان أمم نجد منجرو شيطان أمم نجد منجرو ما شافا كيسا تلين جرو قرآن كيسا تلين شيطان أمم نجد منجرو ايش كوي راكون كفو ارجع شيطان أمم نجد منجرو تا شيطان الرا أمم وانجر الرا أمم وانجرو راتي مو وانجر راتي أبو شيطان جتشو وان جلتا را سينجر وان ومجلتا را عمل جلتا كم ديتشو را سينجر جرابر جرامو انجرو انجده جرامو انجرو وان جرو رامو وان انجر راتي كان ينوما ميغال ديسون أبو كوني نوباتوسا أفان أورومو كان نوباتوسا أما هل سينجراتين تولي دورا بإرا ممتيتشو ما جتشو را سينجر دولا أفان أورومو إيبين كيا مالي كوي غافيكون إفان سيغولا غافيكو كوي سيد إفان مسياتوكو غافيكون إفان سيغولا شيطان أمم نجدمو تولي شيطان أمم نجدمو انجرو إرغتا Gaalli sheexana irraa uumame yookaan sheexanoota irraa uumamanii jedha hadiis. Erga akkana kan jedhu ta'ee sheexanootuma hin jirre irraa uumame moo afaan Oromoo nu battu na fakkaata. Afaan Oromooti maal jedhe si deebise? Sirrii haa ta'u baatu. Mee maal jedhe si deebise? Ati akkanaan jette? Maal siin jedhe? Namarraa jira. Indage nebar waan tokko dhageeffannee inni takkii taphachuu jira akka ijoolleen baala. Waan biraa hojjechuu jirtaati nan iyyuu dhageeffannee iyyuu asuu iyyuu jirtu biyya kana keessa. A'uudhu billaahi mina sheexaan irrajiim. Eega sanii na wajjin haasofta. Ofii na wajjin haasofta garuu na bira jiru. Maal taate awwalee meestis dhageeffadheera ani waan ati jette hundumaa maal jedhe si deebisa? Sheexanni uumamni jedhamu hin jiru jette mini. Haganuma jedhee dhaabe bakka akkana jedhee jalqabe akkana jedhee dhaabe. Akkana jette namarraas sheexanoonni jiru jette bineensarraas sheexanoonni jiru jette kan birooraas sheexanoonni jiru jette mini. Akkana siin jedhee si deebisee boon. Maal laan jette ishee kana caalaa maal laan jette? Mee yeroo lammaffaallee taatu na dhageeffadhu mee hubannaa keessatti rakkoo qabda. Akkasiin jedhanii shayaxiin irraa uumamtee jechuun eekni isaa amala sheexaanaadhaa qabdi jechuudha siin jedhe tokko. Akkuma quraana irra si bileessa. Sheexanni jechuu koodhala. Amalli sheexanaa sun eessaa dhufe jirti moo hin jirtu sheexanni isa jedhuun si gaafadhe ani immoo. Mee ammallee dhageeffattu akkam si goona isaa? Akkam si tolchine duuba mee garam si oofna? Bitaa si oofna moo mirga si oofna? Ammallee dhageeffattutti hin jirtu akkam yeroo lammaffaallee. Takka dhageeffadhu obsiite eegasanii hubadhu mee. Wamaan jedhu hubadhu ati macaa quraana hubachuu fi macaa hubachuun haafuuti. Yeroo biraati sun.
Amma Okay. amala jallataa kan waan qabu hundumaatu sheexana jedhama naan jetteen. Waan amala jallataa qabu. Sheexanni kun jira moo hin jiruudha? Amma gabaabaadhumatti gaaffiin koo. Jira moo hin jiru? Eessaatti amala kana Amma kana hadiisa achi keenyeeti amma gara carraa lammaffaatti achi deemee jechuudha. Seexana uumamni jedhamu hin jiru yaa goobas. Situ mura jira maal irra rifeetiin kaa. Madaalliin amala kanaa eessaa dhufe? Qoye amala seexanaa kun eessaa dhufe madaalliin isaa utuu inni hin jiru ta'een siin jedhe eessarraa fuutan? Fakkeenyaaf amma ati fakkeenyaaf amma na bira seexana jedhamta. Quraanni seexana siin jedha siin amma ati seexana mataan kan kee. Dhugumaaf siin jechuun jira sheexaana jinniitiif hin seedhaa jedha quraanni waan ta'eef ati na bira seexana jallataadha waan taateef. Ati amma fakkeenya ati maalirraa uumamte biyyarraa uumamte bishaanirraa uumamte zarii aadam garuu sheexanaati. Kanaaf uumamni sheexana jedhamu hin jiru siin jedhee bara sheexana uumamni jedhamu hin jiru quraana hadiisa keessa deemitiime uumama sheexana jedhamu naaf hidime sheexanni hin jiru uumamni sheexana jedhamu ka addaa ka zarii qabu ka wal dhalchu wayiidhaan jiru sheexana jechuun wama jallataa kamiinuu jedhama ati amma sheexana jedhamta. Sareen gurraattiin sheexana nabiratti. Nabi Rabbiitu alayhi salaam jedhan. Gaalli amala sheexanaadhaa qabdi. Dubartiin nama jallistu qaama ofii mul'istee deemtu sheexana. Suura sheexanaadhaa qabdi. Tamaam? Sheexana amma atuu mataan kan kee sheexana jedhaani. Maaliif jennaan ati amma jallataadha waan taateef haga silaa Rabbiin si haa qajeelchu qajeeluma siif hawwa ammaaf jechuu kiyya malee. Seexanummaa keessa Rabbi si haa baasuuti. Maal Yesuus Kiristoos mataan isaatu Phexros ati seexanaan nana dura tur hin jenneeni. Petros seexana maal inni seexana irraa uumame seexana maal si Petros nama bar nama osoo ta'u godhu Dinisti kantini kana keessa menatti mi. Maaliif kolfita? Eccolo visibile. Maal godhe bara saansi gaafa deemisti. Ati jallina dhiiftee quraana fudhattee hadiisa fudhattee waan rabbiin tokkicha jettee amanuudhaan kanaan keessaa baatu ajaja rabbi fudhachuudhaan. Maal godhee keessaa baay'ee. Kawan. Okay. Tumurte usas. Waan fincaadha. Maal jette? Maaliif akka erga amala kana erga qabaatte maaliif gaalli fincaan ishee akka medisiniitti yookaan qorichaatti gargaaramaa turanii umman? Bare akka isin jedhe kun amala wal qabata kun fincaan isiitti wal qabata. Fincaaniif amala maaltu walitti fideessa? Fincaaniif amala maaltu walitti fide? Wanni bar mataa isiitu seexana jechuudha miti bar seexana mataa isiitti seexana jechuudha miti bar. Isin amalli isin qabdu akkana jechuudha malee mataa isii jinniidha jechuudha miti bar gaalli bari wal dhalti. Kun osoo arginu walirraa wal dhalchitee wal horti bar argutti hin jirtu isaa gaala horsiiftee beektu mooti. Lammaffaa fincaan gara fincaanitti deebina. Gara fincaanitti deebina. Nabi Rabbiidha alayhi hadiisa sanbaasi meeroo takka. Hadiisuma jette sanbaasi meeroo takka. Kamiin barbaadde? Ka fincaan gaalaa dhugaa jedha Nabi Rabbiidha alayhi salaam jedhu san. Siin baasash. Baasi lakkoofsanatti bisiifanii baasa. Sifan dubbisa. Bukaarii 56 dubbisi. Bukaariin eegatte. Ati duula dubbisteerta siin dura dubbisteerta? Anillee dubbiseen jira. Okay. Jarra sana Nabi Muhammad alayhi salaam fincaan gaalaatii fi aanan dhugaa jedhanii ni miti. Na guddisi. Okay, guddisaan yaa joo. Hayyee. Dubbisu san barbaadee ta'e.
Hin argamaa awwal. Inni dhaga'ama. Hin argamaa afaan Ingiliffaa isaadha. Dubbisi rakkoon qabdu ani maal adii san beekaa bara qajeelchee beekaa. Ani siif jecha malee anutti ajumeetti miti. Okay. The climate of Medina did not suit some people, so the Prophet ordered them to follow his shepherd. Qilleensi Madinaadhaa namoota tokko tokkoof rakkisaa waan ta'eef jedha akka hadiisa kanaatti. Nabiyyiin akkana jedhanii ajajanii maa'inni tiksoota isaa akka hordofan ajajanii jedha. His shepherd, his camels and drink their milk and urine jedha. As a medicine jedha. Okay. Maal jechuudha? Hiikaatiin deemi. Yaa. Isaan hordofanii fincaan gaalaa fi akkuma kana aannanii camels drink their milk jedha. Fincaan gaalaa fi aannan gaalaa akka dhugan ajajan jedha. Ayyee tole itti fufu. So they followed the shepherd, that is the camels, and drank their milk and urine. Okay. Till their bodies become healthy. Anga dhagni isaanii gara fayyummaatti dhufutti duukaa deemanii kana godhanii jedha. Then they Ayyee fayyan ayyuwa bakkee amma barbaadu bakka kana. Fayyan jedhamuun fayyine jedha jarri. Hanga gaafa isaan fayyaniitti jedha. Hanga gaafa isaan fayyaniitti. Fayyee kan jedhu guutummaan guutuutti hin jiru. Hanga gaafa isaan fayyaniitti. Maal jettee bee? Hin dubbistuu isaa dubbistee beektu moosa? Arabifarratti fasaxuu jedha. As qabi mee arabifanii agartaam? Fasaxuu jedha. Ni qulqullaan ni fayyanii jedha arabifarratti. As qabi arabifa yoo sii hiikaati yoo barbaadde. Maal arabifa ingilifa dubbisuu jirtaa? Osoo dubbistuu hin fayyine naan jettaasa? Lakki ingiliffa hanga gaafa fayyaniitti jedha malee fayyan hin jedhu. Hanga gaafa fayyaniitti jechuun maal jechuudha? Hanga gaafa fayyaniitti jechuun baay'ee fayyuu dhiisuu danda'u maaltu beeka. Hatta saluhat abdaanuhum jedha. Hatta saluhat abdaanuhum haga qaamni isaanii fayyiteetti jedha kuno. Eeshi dubbisiiki. Hatta saluhat haga isaanii dhuganii. Gaaffiin keef deebiin isaanii waliin argu. Qoy ati lama lamaan hin dubbatina. Tokkochi hin ga'uusa maal eenyuun maal isatu na qarqaarsiin jedhe moo obsi yeroo takka obsi isuma wajjin haasawa. Tayyib ati amma ingilifarratti deebisii amma arabi fargineetiin jira. Hatta saluhat haga fayyiteetti abdaanum qaamni isaaniidha jedha. Qaamni isaanii akka fayyaa argatteetti. Tayyib ingilifarratti deebisiiti dubbisi bakka san. Fayyan jedhamuun fayyine jedha. Kunoo tilaa dubbisi awwal. Okay. Isaanii kuno dubbisi mee ati dubbisi ofii kan keeti. Okay. Eessarraa kaasee dubbisu? Sirriitti irratti mul'atu wanna jedha see till their bodies become healthy jedha akkasiimi? Eeyyee. Eeywa hanga isaanii dhuganii inni fincaanii fi wanna aananillee dhuganii haga qaamni isaanii fayyiteetti jedhaami akkanuma akkanaa miti. Haga qaamni isaanii fayyutti haga qaamni isaanii fayyutti jedha. Okay. Kanaafuu amma qaamni isaanii fayyite maarree maal godhu nagaa fattereeti kunoo fayyite nabi rabbi dhaa salaam dhugaa jaanii jarri dhugde fayyite maal nagaafachuu jirte. Kanas gaafadhe ani. Maal nagaafachuu fayyuu dhiisuuf waa'ee fayyinaa fayyuu dhiisuu isaanii miti. Maal gaafattaree? Gaaluma seexanarraa uumamte fincaan ishee faannaan ishee akka dhugan ajajanii oons jedhan. Gaaffiin koo kana ture. Siyaas xallaa jedhe. Kana duratti deebisaatiin turre isaan waamee akkasitti haasa'een geessine ebbo. Uf duba deebita akka fincaan gaalaatu fincaan gaalaan harkaa taateeti. Kanuma sitti haasaa oolla guyyaa guutuusaa. Akkasumatti amala seexanaa qabdi miti qoy awwale qoy amala seexanaa qabdi miti gaalli kana miti kanatti naa ibsaa amala seexanaa qabdi yeroo meeqa sitti haasaa amala seexanaa ilaallata quraanarraa waan kana fakkaatu siifinnee waa meeqa sitti haasofne kanuma irra deebi'aa ol taasaa yeroo dhibbalam qoy lakki hin deebine qoy amala seexanaa qabdi naan jette bini
amala seexanaa qabdi siin jedhe. Amala seexanaa erga qabaatte maaliif filatamte? Gaalli kun amala seexanaa erga qabaatte fincaan ishee fi aannan ishee dhukkubsattoota akka fayyisuuf maaliif filatamte? Maaliif warri kaan hin filatamne? Abboo kun waa wal qabatuudhaa miti amalaa fi wannaa wamaa waa wal qabatuudhaa miti kun amalaa fi fincaan isee waa wal qabatuudhaa miti hin filatamne bara. Wal qabata maaliif uumama miti? Na dhageeffadhu. Fakkeenya Quraana keessa dhaqiitti ilaali. Quraana keessatti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala aanan ni faarsa. Aanan eessarraa ba'a? Horii irraa ba'a. Horiin gowwaadha laakiin horii gowwummaa horiidhaa namni hartuun ni beeka yoo si arrabsuu barbaada horii siin jedhan garuu aanan bareedatu irraa ba'a. Maaltu walitti dhiyaata isaa amalaa fi aananii fi fincaan isaadha. Dabalataan fakkeenyaaf amma dubartiin qaama ofiidhaa mul'ifteetiin deemtu suuraa sheexanaa keessatti as garagalti achi garagalti wagguu jedhamu harma aanan daa'ima ofiidhaa harma noosisiin isiin sheexana waan taateef jechuudha miti. Amala sheexana dalagaa jirti jechuun aanan hoosisuun qabdu jechuudha miti. Si galtee aanan hoosisuun qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf ammaati wannaa yoo fudhatteetiin jette amma hantuuta yoo fudhatte hantuunni waan hamaadha. Waan fokkattuudha. Laakiin ammoo bakka itti nama fayyaddu qabdi. Sagaleeni jira usaas. Wallahi namattu narra bilbilaa kanatti na rakkisu jira. Wannaani tole awwal egaa inda barraa gaaffii tokkoon si dabaladhame. Yeroo takka na eegi. Koffiin addunyaa irra jiru maalirraa akka hojjetamu beektaati? Naaf hin deebistu? Maal jette? Naan gaafatte? Koffiin yookaan ammoo bunni jechuudha. Bunni addunyaa irratti sadarkaa tokkoffaa irra jiru kan dhugamu kun maalirraa akka hojjetamu beektaati? Buna sadarkaa tokkoffaa irra jiru kana maalirraa akka inni oomishamullee yaa'u qoradheen beekan. Yoo qorattee ta'e naaf himi. Barre bineensa xiqqaa tokko bara udaanisii irraa hojjetama bara. Bineensa xiqqaa tokko amma kun koffiin mee maalirraa hojjetama jedhiti amma barreessinee agartaa? Bineensa xiqqoo takka jira bineensa xiqqoo sanii udaanisii irraa hojjetan. Bunni amma addunyaa irratti dhugamu kun udaan bineensa xiqqoo takka irraa hojjetama. Fincaan gaanaa ammoo Afurri hamaanii ustaatti isin bilbilchiisu. Gidduudhaan Maatiyus boqonnaa 16 lakkoofsa 23 irratti Ahmed Maatiyus boqonnaa 16 lakkoofsa 23 irratti inni garagalee Phexroosiin na dura maqi seexana nanaa jedhe. Garsi keemmoo Maatiyus 16 irratti yaani Phexroosuma kana irratti intina ijaarradhaa jedhe yaani mana waldaa ijaarradhaa jedhe. Kanaafuu seexana irratti ijaarradha jechaa jira Yesuus. Waldaa seexana irratti waldaa ijaarradha jechaa jira. Ta'uun eega akkas ta'e eega amalli waan sana irratti ijaaramuu fi wanni kun eega wal qabate mee na guddise amma gidee tokko amma ustaad deebi'an. Biliyoonii qoyin jeekin yaani ilaa biliyoon. Wallahi kana caala qoy no duula. Dhaggeeffadhu. Kana caala Phexros baasanii bar.
Badabbatanii si obaasanii bar duula. Akkas miti akkas Kana miti. fudhattaanaan fayyaayyuun qabdu jechuudha bar. Miti Na akkas. guddisi Ahmed. Akka keettoo Waan fincaan gaalaa waliin ilaallatu. Gaaffii nani gaafadhe Gaalaa waliin ilaallatu. Naan deedhifama. Seexaana kan jeen Phexros osoo hin taane seexaana Phexros keessa seenee akkas jee yaada san dubbate ajaje malee akka isin jettan kanatti Phexrosiin miti seexaana kan jiruun. Ishi gaariidha. Amma waa sin gaafadha. Maatiyus boqonnaa 16. Maatiyus boqonnaa 16 lakkoofsa 18 irratti inni sittan himaa akkuma Phexros jechuun dhagaa jechuu ta'e ati dhagaadha anis dhagaa hin sochoone kanarratti yookaan Phexrosin kanarrattiin waldaa ijaarradhaa jedhe Kiristoos. Walsiqii 23 irratti immoo inni garuu garagalee Phexrosin na duraa turi seexanan nanaa jedheen Yesuus Kiristoos waldaa seexana irratti ijaarrate. Amala waan ta'eef amala waan inni hojjeteef ati seexanan nana jedheen seexanan nana duraa makee jedheen. Kanaafuu Phexros Yesuus